ijateenya tuttuqu barbaadu. Maali seetan namni quufe tokko akka harka kanatti adda kana godhuu danda'a. Gizee kana godhummoo ijati yoo na tuqe itti aansee uumamu beekuu danda'u qabaa jechuudha. Kanaaf warri na qabaa na gadhiisaa jiru akkana jeetiin ijatee tokko gaafa jee wal baanaa jechuudha. Kanaaf ga'uudhina qabsoota na warri fidee asiin ga'e uummata Oromooti. Injifannoo teenya dura ifii teenyaaf itti amanaati. Fudhadhaame namni kana uummanni Oromoo itti amana. Injifannoon kan uummata Oromooti nuuf fidee namuu nu harkaa fuudhus hin danda'u nu shakaaluus hin danda'u. Taateen namootan ciccimoo ija Oromoo ta'an tuttuqanii miira Oromoo kana lallaaluun dhaabbachuu danda'uudha qabdi. Kanaaf immoo kabajamtoonni jaalatamtoonni kan uummanni Oromoo hundi jaalatu Jawaar Mohaammed, Lammaa Magarsaa fi Abiyyi Ahmed waan kana yeroo gabaabduu keessatti mari'attanii abbaatti gootanii as ba'uudha qabdan. Qalamadaati ODP wanni reefuun tana keessoo keessan cimsaa jee qabsaa'onni ODP keessaa yaa'aa jiru. Kana maqaa dha'uu dandeenya. Qabsaa'onni warreen Oromoo racichu jiru ODP keessaa ba'aa jiran. Warreen immoo ololaan Facebook irratti na gadhiisaa na qabaa jaamu jiru bakka harkatti jira. Kana immoo tokkummaa uummata Oromoo barbaanfacha warreen akkana irratti tarkaanfii fudhachuu qabdan. Sabboontoonni kabajamuudha qabu. Ara Jawaar Mohaammed dhiisiti anuu nan beektan Oromoo na agartanii anuu tuun qabu. Maaliif hindu? Gaafaan tuu qabaadhe silaa tuu qabaadhe arrammoo tuu qabu ni ishee nama osoo nuti biyya bulchinu. Kanaaf obboleeyyan tokko haa taanu tokkummaa keenya daransaa haa cimsinu nama deeggaruu qabnu haa deeggaruu nama cinaa dhaabbachuu qabnu hunda cinaa haa dhaabbannu garuu duuti nurraa haa dhaabbattuun jaallatama.